السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلين دولار أمانون نمبر باجس دولاري أبا جرينيا تيمتي دولاري أبا دوا تيمتي دولاري تجار ما في هجوم ما سرقان قبو دولاري قدنا في تكينيار كان قبو سببني ربيتو وهندا أوليغا قبا دولاري kan addunyaa hogganuu fi kan addunyaa bulchuu miti rabbiitu gubbaa jira waan ta'eef waman yatawakkal ala allaahi fahuwa hasbu nama rabbi irratti hirkate rabbiin isaaf gahaadha hundarraa rabbiin isaaf gahaadha gabricha doolaaraan ta'inaan hunjaan ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam ta'isa abdu diinaar gabrichi doolaaraa halaakame gabrichi birrii gabrichi qarshii halaakame hunjaan rasul rabbi sallallahu alaihi wasallam Humma lagarsiisa namni gabra maallaqaa ta'uun hin barbaachisu gabra doolaaraa ta'uun hin barbaachisu addunyaa tana Ameerikaan kan control gootee addunyaa tana dhuunfachaa jirtu sababa doolaara si jiddugala sharafa addunyaa gooteeti kana jechuun biyyi takka guddachuudhaaf yoo doolaara ka hirkatu taate guddinni biyya takka doolaara irratti ka hirkatu yoo ta'e biyyattiin sun kufaatii irra jirti malee guddina irra hin jirtu. Guddinni biyya takkaa kan dhugoomuun doolaaraan osoo hin taane yookaan sharafni doolaaraa gad bu'uudhaan osoo hin taane misooma isii keessa jiruun. Mallattoon quufaa oomisha. Mallattoon quufaa bishingaadha. Mallattoon quufaa boolla midhaaniiti. Mallattoon quufaa egerabbiiti jechuudha. Mallattoon quufaa haddaara nyaachuudha. Biyyi takka midhaan yoo oomishne khasaaraadha. Abiyyi wanni jechaa jiru maali? Oomisha irratti xiyyeeffadhaadha. Kana wanni inni jechaa jiru. Oomisha dhiifnee Ameerikaa doolaaruma jala gaafa kaane maallaquma jala guddinee isa jiran. Kana biyya qoffisu jiru. Haa ol ka'u doolaarri hanga fedhe firoo qarshiin takka qarshii 200 maan dhayin. Qarshii miti jireenyi karratti rarra'u. Gaafa maallaqni kattiin jirre addunyaan akkami jiraatte? Gaafa sharafni jirre addunyaan akkam turte oomishadhu jiraadhu maallaqa Ameerikaaniin deema jettee wali qabattuu fi fira Ameerikaadhaa maallaqa si ergine jee Ameerikaa si baasu yaa'u san lafa oomishaa naa bitaadhaa jiin lafa midhaan irraa oomishattu lafa gurguddoo ta bishaan qabdu laalii bitadhu abbaayye oomishi midhaan addunyaaf gurguri if bira qotii guddatte jechuun akkasi addunyaa waggaata muraasa booda alaa deemu jirti akka qorannoon tokko juutti qabee qorabbuma maaliif jennaan oomishni midhaanii addunyaa irraa xiqqaachaa dhufu maal nyaatte addunyaan midhaaniin dhaabbatti ruuzni yoo hin jiraanne yoo oomishni akkam taate Ameerikaan baru midhaan oomishti bara Ameerikaan xarraq jennee midhaan oomishuu dhiifnee Ameerikaan ne biyya namaa guddisaa oolu maaliif bu'aansi ta'a biyya teessan dachii lafa jirtu yaadhaa bitaa hunoo asin gaddeema Wallagga Shawaa Arsii Baalee jirti dachiin gurguddoon kaar argeetis hunoo mayyuu raqee roggee gurraattii majoo akkas gaddeema iddoo Misraa lafa meeqaa jira boo Somaaleen maaliif irra lollu jirti dachii isin dachii tuffadhaa addunyaan deemtee guutuun sii qotee bulaa ta'uu ta'es ni argitan. Kanaaf lafa akkasitti midhaan bareedaa oomishtee laftee akaafaan qotuu miti lafa gurguddoo akkasii qabaannaan tiraan meeshaa ammayyaatiin qottee midhaan oomishte baay'ee maallaqa Ameerikaan deemu jettee horii qisaas hin godhin lafa oomishaa guddoo bitadhu isii san irratti dalagi. Beese bishingaa qoti boolla bishingaa deebisi dadhabamte san addunyaan midhaaniin guddatte biyyi misooma isii keessaatii fi oomisha isii keessaatiin guddatte egerabbiitii ni jiraatti harka Ameerikaa ilan qabattu. Yookaan jaartii Ameerikaati waan Ameerikaan jettee jiraatti. Doolaara irratti hirkannaan. Argitee? Ameerikaaf jaartii ta'uu dhabuun oomishattee oomisha kee lafaa qabaachuudha adeeroo. Doolaarri qarshii 70 maal dhaqe jennaan ajandaa ta'a. Muuminaaf muslimaaf. Muslimni rabbi irratti hirkata doolaara irratti hirkatu jireenya akka waan doolaallee harkaa qabuutti waywaatina. Muumina rabbii jiraachisa rabbiin nama jiraachisa malee doolaallee nama jiraachisu. Kanaaf yaaddoina yoo waatina
gabricha doolaraa rasuuliyyi sallallahu alaihi wasallam kan taane nuti gabroottan marabbiiti malee gabroottan maallaqaati miti abbaan deegaa maali maallaqa bar abbaan deegaatu isa addunyaa kan godhaa jiru laala biyyoota oomisha fiitiin guddachaa jiran Ameerikaatti bultu biyyi oomishattu biyyi midhaan oomishtu biyya dureettiidha biyya guddoodha maaliif misoomnis ala gurgurachuu malee waa hedduu alaan bittu dachiidha wanni hundinuu kanaaf akkasii yaada malee amma namni keenya miliyoona 50 irra fiiza Ameerikaa irra fedha aboo akkas hin ta'inaa yaa jamaa akkas hin ta'inaa biyya kaafiraa akkatti hin jaalatinaa biyya teessan ta'a misoomfadhaa biyyi teeti biyyi matee keessa taa'use mirgi keessa eegame mokkam taa'i dalagaddu oomishi biyya guddisi if bira kuti ageese dooraa lakka wantaatti akka rabbii gootee kanatti waan jiruun isarra taatee yaaddoo kanatti garam yaaddoo kanatti meel barbaachisoon rabbi irratti hirkadhu dalagaddu baay'ee oomisha irratti xiyyeeffadhu addunyaan hundi yaatee qotee bulaan ta'uun si shakkii maaliif addunyaan hundi biitii hundi oomisha dhiiftee gara daldalaa yookaan gara magaalaa deemaa jirti maallaqa jijjiiruu maallaqni booda agabuu biraa bultee abbaa wayya agabuu biraa bulta midhaan oomishamoo hin jiraanne maallaqa agabuu biraa bulta biyyi midhaan oomishtu immoo wanni feetee irratti taate daftee mamaan taatu biyyi midhaan hin oomishne maallaqa ala cirrattee nyaatti maallaqa kan gootuun qabdu kanaaf rakkoon biyyaa fi biyya jidduu yoo uumamte namni midhaan oomishu humaan ta'u dhiibbaan alaa humaan gootu biyya oomisha qabdu yookaan jaartii Ameerikaati namni akkitti Ameerikaan biyya namaa daareessu jirtu biyya meeqa biyya oomisha hin qabne ta'e isii irratti hirkattu Ameerikaan jaartii godhatti Ameerikaaf jaartiin taanumti akkas hin ta'inaa birrii waan qabdan ittiin ajaa'ibaa qarshii midhaan oomisha xiyyeeffannaa kanarra godhuu qaba uummanni keenya malee akkana doolaaraaf lubbuu bakka keessan hin dhabina abiyyiin akka jechaa jira bar abiyyiin bara Ameerikaatti hin bulu abiyyiin ifi bula abiyyiin Ameerikaatti hin bulu narraa usaa jaan isaa nu dantaa isanii biyya teenya nu beekaa jaan kanaaf nutilleen rabbi dagachuun qabnu jechuu barbaadeeti asoo keessan dheeradhe nuti gabroota rabbiiti rabbi dagachuun nu barbaachisu akkasi rabbi haa beeynu dooraalli naman jiraachisu rabbi haa beeynu qalbii teenya gara sirra godhuun qabnu jechuu barbaadeeti addunyaa kaafiraa tan maallaqatti amantee tan jireenya akka waan ifi harkaa qabanii goote san jala goruun qabnu muumini rabbi beeka rabbi qaba osoo firiin qamadii takka qarshii 100 taate illee laa mushkilaa ka hedduu yaadinaa jechuu barbaadeeti akkasii jajjabaadhaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.